harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtanitti salaamanna kan isin bira haagoo isin jecha sagantaan nagaafadhuuti gaaras qabadheetiin isin dhufee jira sagantaan tana gaggeessuudhaan kan isin waliin turu Ali Musaati keessummaan keenya kan arraan tana hawaasa biratti ijaarame guddaa tan horattee dubartii keessa isii qabannee isin dhufnee jirra biyya ambaa tan jiraatu Fooziyaa Oromooti maqaan tan ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa irratti Fooziyaa Oromooti isi qabaneeti isni dhiyaannee jirra gaafii hawaasa irraa isi dhiyaatte isiillee deebisuudhaaf qophoofteetti jirti. Seessaa sagantaan Oromoo Multimedia isin bohaarsa. Awwa maal na jedhanii subscribe irra buusa. Asumaan gama sagantaatti isin dabarsa. Nu waliin turtii gaarii. Daataa isoomaa jilbii fadurraa naannoo habarse. Fuudhuun qorraaf yookaan qabbanaa furmaatanii taa'ee. Yoo si qabe akkamsi goggodee dubartii hinaaftu akkam godhanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan ilmaan Oromoo jirtu gabanumaan sagantaa nagaafadhu Oromoo multi irratti na afeeran isin beeksisee gaafilee garagaraa kan nama kofalchiisan waan ani daga ifaan yaadachiistan faajjira san gabanumaan isinii deebisuu barbaada. Suud Arabiyaa keessa haalli nuti keessa jiru hedduu takka haala fokkotaa keessa jirra gabanumaan Oromooti du'aayi nu godhaadha warra mana hidhaa keessaa nu jalaa rakkataa jiran sanillee du'aayi fi sagalee ta'uudhaaniif akka bira nu dhaabbattan isiniin jenna. Galatoomaadhaa katti jirtanis sheekotiin teenya namoota baay'ee dhaabaluu fi abaluu jennee ofinnu miti gabanumaan galatoomaa isiniin jenna. Kanatti aansee gaafiin inni duraa maqaan kee guutuun eenyu ani Fooziyaa Jamaal Ahmadii itti fufuu watanis ittiin fufa. Hayyeen inni lammadaa eessa dhalattee eessa guddattee amma eessa jirtaa? Hareen itti dhalate godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labu magaalaa Machaaraati. Achumatti guddadhee garuu ijoollummaatti yaaniin deemee amma Saawudii Arabiyaan jiraadha. Gaafiin inni lammadaa inni sadaffaa addunyaa tanarraa wanti ati jaalattu maali? Addunyaa tanarraa wanti nan jaaladhu dhugaa. Addunyaa tanarraa dhugaan akka malee jaaladha. Akkasii inni biraa immoo fuudhuun qorraaf yookaan qabbanaaf furmaatanii taa'ee. Akka ajaa'ibatti furmaata ta'a. Maarii kannitee fi intalaan fuutu ni qabda. Taanaa wanti ati eegin jirtu. Kanaaf fuudhaa fi heerumni kabajaa nama godhaa. Duutiin kabajaa nama gootii isin jaa. Hayyee guyyaan ati ofitti gadditee fi gammaddee guyyaan an gammadee guyyaa yeroo duraatiif haadha tahee dahee maal ummaatiyya mi'a ummaatiyyaattillee yookaan immoo ummaatiyyallee namanuma takka edaanuu na jaalattii jee jaalallee ilmootiyyaa argee guyyaa saniin gammadee guyyaan hin gadde immoo baay'eedha. Kaasuun barbaadu. Hayyee inni biraa immoo mudannoodha. Mudannoo hedduun qaba. Mudannoo yeroo biyya kana dhufu jechuudha. Biyya kana yeroo dhufan alhamdulillah rabbil alamin waan biyya tana dhufurraa addas nama jiru keessattuu makkan ture. Bakka yeroo dhaqxee yeroo seentee umraa goota. Umraa gootu kana umraa goona heejaanii miskitaa ishaa dhaynee haramannee maal jennee harama dhaynaa nan jaan. An harama kana haramaa biyya teenya meera jechuudha. Meera arguudhaaf deema naan galle wanti isaa hin beeku ijoolleedha waan hin beeku hayyee jennee yeroo dhaynu haramaa kaabaa jira haramni meenjeen obboleessa fayyaan. Innaan harama jechuun kana kaabaa bira harama jennaani. Naan jee yoo yaadadhe ammallee nuuf koflaa akkasii mudannoon akka bahanumaa. Hayyee inni biraa yeroo ijoollummaa keetii takkaa shaggooyyee taphattee ni beektaa yoo taphattee wallee yeroo san taphattee jedhanii shaggooyyee taphadhee beekas taphataan jiras ni jaaladha shaggooyyeedha. Taphattee ni beekaa walleen tiin sirbite keessaahi tiin taphatte keessaahi wallee uuma sheekaafaadha. Daataa isoomaa jilbii fadurraa naannoo habarse. Kaja'oo ammas Abdusalaam Hajii. Asliito bashaasha qoqqoofaltu daddaa malee sirriina hodhu sagaayee yubeessi lafaartu isa
hayyee inni biraa fuulduratti maal hojjechuu karoorfattee fuulduratti karoorri kan rabbii tokkichaati kanaan karoorfadhe immoo waa hedduudha saniif isinis gamanmaan du'aa inaaf godhaadha amrii jabaattee hunda rabbi siif haa laaffisu ja'aati du'aa inaa godhaan isin hin jaabboleeyyan kayya hundi keessanuu kan hin beeknes kana beektanis amrii jabaattee fi waan siif jabaattee hunda siif haa laaffisu ja'a du'aa inaa godhaan isin hin jaa hayyee inni biraa dhaaba deeggartuu ni qabdamoo dhaaba irraa bilisaa dhaaban deeggaruu ni qaba dhaaba bilisummaa Oromooti akkasi anaan shaneedha jaalalli si qabee ni beektaa yoo si qabee akkam si goggodee qabee beekaa yeroo takka na qabee yeroo takkitti san illee online irratti akkana godhe akkuma nama hunda godhu godhe wal jaalannee kanuma jaalatti na qabdee ni beeka'ee akkasii hayyee dubartiin Oromoo maaliif jaalala hin beekne Blacks faallaa kanaati ani namni haga dubartii Oromoo jaalala beekuun jira jeetu hin yaadu tasumaa garuu nutis dhiirti jaalalan beektu yennaa isinis dubartiin hin beektu jettanii nutis badiin qabnu isinis badiin qabdanii badiin idduma lamaan tana jirti gabaabumatti dubartiin Oromoo jaalala akka ajaa'iba beekti hedduu haasawuun barbaannu dubartiin Oromoo jaalala sirri beekti inni biraa biyya ambaa akkamitti ilaaltaa biyyatti ambaa biyyuma ambaati gaarii jettu keessattuu yeroo ammaan tanaa nuti jirru kanatti warri Suudi Arabiyaa magaalaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo ajaa'ibaatiif gaagamaa jiranii kanaaf jiruu biyya Oromoo fokkottuudha gaheen haa jedhu inni biraa dubartoota akka keetiitiif madhantaadha dubartoota akka kiyyaatiin jabaadhaa jajjabaadhaa ja'anii Oromoon waan baay'ee isinirraa eeganurraa eega waan dandeenyuun ja'anii gaafiin inni biraa caaltuu carcar hiriyaateeti muuziqaa fi walaloo qabdii maaliif fi hin mul'anne ja'a caaltuun muuziqaan qabdu walaloo qabdi walaloo yeroo ayyaana akka ayyaana OMN jechuun waggaa isaa yeroo qabannu yeroo akka ayyaana woboo ayyaanni garaagaraa yeroo jiru dhugaadha caaltuun walaloo qopheessitti rabbi rahmataa godhuu fi san immoo wanti isiin hojjettee Facebook isirra jira isiin duunaan nuti Facebook yeroo san irratti hirmaannee akka qilleensarra dhabamu goone saniif wanti takka takka na bira ni jirti post godhuu hin barbaadu maaliif nuti ammoo isiidhaaf godhu rahmata rabbii isiif kadhatu qofa waan ta'eef akkasiin sinjaa gaafiin inni biraa dubartii hinaaftu akkam godhanii dubartii hinaaftu dhalas tahee dhiiras hinaafaan gosa qabdi hinaafaan maraatuutii jira fakkeenya hinaafaa yoo ati uffattee isaaf bareeddee wanti jettee maaliif uffatta siinjuufaatu jira dhiira akkasiifaatu jira garuu immoo dhiirti yookaan immoo gartee hinaafaa si qusatu jechuudha yoo si jaalate bilaaksa kana ittiin booni ittiin gammati dubartiinis akkasumatti dhiirti hinaaftee si jaalattu dhiirti hinaaftu si jaalatti yoo inni naaf hin duuba si jaalataa fi sin jaalatu feetu maaliif beekta annaan akkasitti ilaalaan dhiira naaf hinaaftu ni jaaladha dasna ja'a gabaabumatti akkas jaalalateetiif hinaafti malee waan biraatiif hin hinaaftu jechuu barbaadeeti hayyeessu Fooziyaan erga biyya yeroo baatu baaraan immoo xayyaaraan dhuftee jaa baaraan hin dhufee yeroo san ijoollumaanis jira hedduu jira baaraan hin dhufee hayyee qabamtee galtee ni beektii mootummaa biyya kanaati lakkee an qabamee galee hin beeku takkaa jechuudha fuula duraaf waysa jiraatu feetii fuula duraaf inshallah hundaafuu waliin itti aanaa fuula duraaf akka inni jiraachuu fedhutu jira hawwiiti yoo galma naa geesse akkasii inni biraa saba kanaaf maal waan gaarii takka saba kanaaf maal hojjechuuf niyyaa qabda saba kanaaf waan gaarii hojjechuu niyyaa qabaa keessattuu gama aartirratti hirmaadhee waan gaarii dalaga jeetii fuula duraa fi rabbi haa jedhu kaahii akkasii inni biraa gaafiin biraa hanga afurii fuudhuu shari'aan erga hayyamtee isii maaliif hokkee gaddabruu didee abul fuudhuun ana biratti an bakka san hin dhageenye illee hin dhagahulleedha maaliif jennaan jaartiin dhiiraa takka saniif bakka sanii
natti hin dhagahamu. Inni biraa dubartoota akka keetii akka nuuf ol bahaniif maal godhuutu barbaachisaa waan jedhutu jira. Wallahi wanti godhan hin jiru nuuf haa heddummaatu maaliifi dubartoonni heddummaatee gama sooshaal miidiyaatiinis ta'ee gama fedheen waan gaarii saba kanaaf hojjetu irratti hirmaachuun nu kunuunsa. Kanaaf kanuman ja'a. Nama akkaan jaalladhu tokko akkaan dinqisiifadhu tokkotu jira. Namni sunis Dheeraa Magaalaa Galamsooti. Dheeraa Magaalaa Galamsoo egaa akkuma beektan namoonni sooshaal miidiyaa namni fayyadamu keessattuu feesbuuk irratti namni san bahee hin jiru. Dheeraa Magaalaa Galamsoo nama natti qaaliiti. Oromoo na jajjabeessaadha. Dheeraa Magaalaa Galamsoo jechuun nama akkanaatii miti. Dhugaan isiniin jaa nama jajjabeeffamuu qabu, nama hamileen isaa eeggamuu qabudha. Dheeraa Magaalaa Galamsooti gabanumaan dheeraa galatoonni siinjaa gaafii nagaa fatteef immoo inshallah dubartoonni keenya hundi yaanni isaanii osoo yookaan dhaabbina namaa yookaan immoo bareedumina isaa yookaan immoo kana osoo hin namummaa maal foon isaa kana gartee dhiiga isaa kana qofatti amanee nama dhiyaatu yookaan nama jaalatu rabbi nuuf haa godhu jenneetuma du'aa eegoona. Wanni biraan jiru galatoomii Dheeraa Magaalaa Galamsoo yookaan Feesal galatoomiin siinjaa. Gaafiin inni biraa Karimaa intala Harargee Fooziyaan Karimaa intala Harargee tanaa gamta akka jaalatti hangam takkan jaaladha. Qiyaasan qabu jaalatti nan siin qabu isiniif qabu Oromooti guutummaa keessanuu isiniin jaaladha isiniin dinqisiifadha warri na beektanis warri nan beeknes isiniin jaaladha isiniin dinqisiifadha. Yoomiyyuu isiniin hin boona entum taajiraasi akkasii umrii naaf dheeraa dhaabbataa kiyya gubbaadha isin hundinuu jechuu barbaadee jira. Dhaabbata Oromoo miidiyaaf maal dhaamtaa jajjabaadhaa waan baay'ee hojjechaa jirtanii baay'een isin dinqisiifadha. Dargaggoota achi keessa guutumaa guutuutti warri sagantaa kanarratti hirmaattanii nallee afeertanii warra birallee afeertanii habiraattillee afeeruufillee yaada qabdan gamanumaan galatoomaan isin jaa isinis Oromootii gamanumaan YouTube chaanaal isaanii subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isin jaa. Haalli nu mijaa'ee haalli nuti keessa jiru haala hedduu fokkisaadha. Bifa bareedaa ta'een bifa bashannansiisaa ta'een isiniif deebisuu ooluun kiyya na gaddisiisa. Haa ta'u haaluma keessa jiru gaafii gaafatame deebisuun dirqama waan ta'eef isiniif deebisee gaafiilee gariitu jira. Gaafiileen isiniif hin deebisinii gaafiin sunis waan isiniif hin deebisin isiniif dhimma dhuunfaa kiyyaa baasee sooshaal miidiyaa irratti haasa'uu hin barbaanne haaseellee hin beeku haasa'uufillee hin taa'u maaliif dhimmi dhuunfaa anumaan jaallata waan ta'eef gamanumaa warri waan akkasii sana na gaafatan dhiifama narraa ta'an isiniin jaa. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa isin jaaladha Oromootiya galatooma. Daawwattoota keenyaa kabajamoo warreen maatii Oromoo Multiimiidiyaa taatan hundi keessanuu viidiyoo tana waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isin jechaa Fooziyaan gaafii hawaasa raasiif dhiyaatte haala kanaan deebistee jirti. Sagantaa itti aantu irratti eenyu qabadhee isiniif haa dhiyaadhu komantii jedhan nu barreessaa. Qophii irraaf qabanne kana fakkaataa torban gaarii isin haa ta'u turtii gaarii.